Ashama harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kenna isin haa ga'u ka jaalalaa ka onni irraa maddi isiniin jenna. Nageenyi Rabbi isin haa ga'u bakka jirtanitti maayii kana argamaallee hin jiru dhukannee jirra isinitti as ba'aa hin jirru. Waan maraa xiinxallaa jirra waan maraa argaa jirra. Qabullee hin dandeenya isinitti mul'isuu barbaanneeti. Yoo nu yaaddan ammoo isinitti dhufnaa yoo baay'ina viidiyoo isinitti heddummeessine isinumarraa las jenna. Nagaa qabna isin nagaa jirtanii fayya sa'amaatiin hundi keessanuu nagaa jirtan. Mee waan amma yeroo ammaa kana deemaa jirurraa haasa'uuf keessummaa kiyya tokko qabadhee dhufee jira. Yeroo eenyu keessummaan kun? Mee eenyu jettanii ilaaltan? Keessummaan kiyya kabajamaa fi jaalatamaa sabboonaa Oromoo ka ta'e Jaalboonsaa Margaa. Jaalboonsaa anaa dhufu siin jedha. Baga nagaadhaa Ahmad anaa dhufu. Ana akkam nagaya? Jirra. Maali boonsaa mul'ataan jirtu akka duraanii as baatee viidiyoo keetiin nutti dubbataa hin jirtu. Amaarri boonsaa jettee si barbaaddi si argaa hin jiranii maal taatee dhokatte? Dhukanne gaakumatu miira wajjin Habashaa wajjin mormii guddaa gochaa turre karaa sooshaal miidiyaa kana. Yeroo asaan kan ammoo Habashaa luukamii Oromoo luukamii addaan wallaalle. Dhugaadhe. Kaadhumaaf yeroo immoo akkasitti firaa fi diina addaan wallaaltu kana atuudhaaf tasgabbaa'uu barbaachisaa kanumaaf dhokanne. Kana fakkaata. Dhimmi kennallee kanallee miti sima bashannansiisuuf jedheeti. Wanni ansi gaafachuu barbaade gaafii xiqqoo daqiiqaa haga qabnu keessatti sekandii 10 qabna daqiiqaa 10 qabna. Yeroo ammaa kana keessa waa hedduutu deemee waa hedduutu argamee amma mara sin gaafadhu kakaaseetu maanta irratti gaafii deebii naa deebiftu qofaatti sitti himaa gara boodatti yoo laalte jettu jechuudha. Amma Ramadaan irraa qabee haga ammaa kana keessatti waa hedduu argaa jirra, waa hedduu deemaa jira, waa hedduullee namarratti deemaa jira. Keessattuu waa'ee adda bilisummaa Oromoo kanarraa yoo kaafnee jenne bakka takkatti takka ta'an jedhanii bakka takkatti addaan bayan jedhanii akkanumatti ol taatee nullee baay'ee burjaajoyne sabni Oromoollee akkuma keenya wajjin burjaajoynetti fakkaatti. Yeroo takka gandummaa yeroo takka amantii namni akkasii wal qoodaa ture sanillee ammoo haga tokko irratti tarkaanfannee tokkummaa akkuma waliin beektu garee sabboontota jennee ijaarree ijoollee maraa bakka takkatti finnee jirra. Mee kana maraa irraan dubbannu yaadachiisaaf jedhe malee waan nama irraa dubbannu waa'ee dhimma gugurdaa irraa dubbanna. Dhimmi gugurdaan irraa dubbannu maali? Waa'ee diyaaspoora Oromiyaati. Diyaaspoora Oromiyaa mootummaan Oppoodiyoo naannoo Oromiyaa jechuudha yaamsa godhee mari'annee irratti illee turre akkuma yaadattu waltajjii goone irratti gariin namaa lakkii biyya haa galanii yoo biyya galanii badachii amaarri fudhatu san haa fudhatanii achumattuu argamuun Finfinnee keessatti argamuun akka abbaa gammachiisaa Finfinnee keessatti argamuun waan guddaadha. Diinaaf naasuu guddaadha. Oromoo tahaniitu mee waan biraatu dhaban Oromoon achitti argamuun baay'inaan akkasitti argamuun suni hamilee nama kakaasaa Oppoodiyoo sanuyyuu onne itti godhaa waan san taateef alagaan hundachii fudhataa jira. Yoo fudhatanuu Oromoodhaa fudhata haala jedhu tokko yaada dhiyeessaa turanii ani faa cichee Oromaa ture galuu hin qabanii aluma taa'uu jira jedhanii ammoo gara boodarra yoo ilaalee jedhu yaadni keessanii fi warra wajjin mari'anne yaadni keessan ammoo yaada gaarii ta'uu arge irra galanii bakka sanitti mul'atu irra gaarii akka ta'u natti mul'atanallee jechuudha marii boodarra. Wanni san jedheefillee maali jettee waltajjii kaleessa dhugatti Muktaar Kadirii fi obbo Dhaabaa Dabalee dhugatti Muktaar Kadirii yeroo inni bo'u san obbo Dhaabaa Dabalee yeroo inni bo'u Muktaar Kadir bo'u jechuu keessattuu Muktaar Kadir yaadni kennallee garagara ta'u yaada tokkollee yaaduu baanu waan feenillee deeggaru biyyattii takkitti qabna. Isiin Oromiyaadha yeroo inni jedhee mimmaan tiftif godhu dhugatti ani garaan kiyya baay'ee akka nama Oromoo jaalatu tokkotti baay'ee garaan na rifate. Mee kanarratti sakandii daqiiqaa 3-4 yaada bal'inaan naa kennu. Ahmed wanni beekamu qabu dhimma diyaaspooraa Oromoo kanarratti Oromoon diyaaspooraa keessa jiru gara biyyaatti galees galuu baate lafti Oromoo
kennamuudhaaf karoorfame sun hin hafu. Yoo Oromoon dhaqee hin fudhatin Amaara miliyoonaan lakkaa'amutu dhaqee lafa san fudhataa, Tigree dhaqee fudhataa, saba biraa dhaqee fudhataa, Sumaalee dhaqee fudhata jechuudha. Ala keessa taa'ee lafa san illee osoo ittiin fayyadamin sabni biraa yoo fudhate amma kanaaf qabeenya keenya yogguu aroonni wal ijaaranii alaan wajjin sirbaa deemanii keenya lafa Oromoo guurratan lakkee taa'eetuma lafa keenya guurrataanuun karaa keenyatti qophaa'a sina siindee biyya keessiru waa guddaa uummata buusaa jira. Bakka intarneetatti kan dinquu dayyaas kaasuu danda'e. Waan qabeenya qabaniif waan biyya keessa jiraniif. Bakka intarneetatti xixiqqoo. Waan qabeenya qabaniif waan biyya keessa Oromoo nama hojjate gargaaran qarqaaraatii jiranii. Kanarraa ka'uudhaan Oromoon abbootiin qabeenyaa biyyatti deemanii daaspooraa kanarraa qooda fudhachuun akka kiyyatti hammeenya tokkoon qabu bu'aa qaba. Ammas wanni beekamuu qabu nuti OPDO akka nafxanyaadha. OPDO keessa kan jiru ilmaan Oromoo ta'uu isaanii ni beekna. Haa ta'u garuu OPDO'n akka hawaasni Oromoo uummata miliyoona 50 bakka qabu humna bicuudhaaf bitamu OPDO wajjin mormii keessa nu galcha malee OPDO Oromoo irraan qabnu bu'aawwan gurguddaa biyya keessatti galmeessaa jirti. Dadhabbinnis akkuma jirutti ta'ee miidhaan Oromoo irra ga'us akkuma jirutti ta'ee kanaaf OPDO fira qabsoo Oromoo gochuudhaaf OPDO cinaa dhaabbannee kallattii kanayyoon sochoosin qabsoon keenya bosona keessa jiru qabsoon keenya kan Awurooppaa keessa jiru kuni ooluma intarneetaa ta'ee nu harkaafaa jira jechuu barbaadeeti gabaabumatti. Galatoomi boonsa OPDO cinaa dhaabannee wanni ati fakkeenya maal sitti dhagamee boonsa akka nama tokkootti dhugaa rabbiitti kalee galma Afrikaa irratti obbo Dhaabaa Dabalee fi Muktaar Kadir yeroo akkasitti ilmaan Oromooti dhimma Oromiyaa fi Oromoo irratti yeroo isaan dubbatan san akka nama tokkootti nama Oromoo tokkootti maal sitti dhagame? Ani gammachuu guddaatu natti dhagahame hedduun itti gammadee warroota bakka sana dhaqanii qooda irraa fudhataniif baga gammadaniin jedhaanii meeshaan aadaa Oromoo achitti mul'ate galma sana keessatti lafti sun lafa Oromoo ta'uu qabsoon haga walabummaa Oromootti akka itti fufan kana gochuuf immoo hawaasni Oromoo akka cinaa isaanii dhaabbatu waamicha dhiyeessanii turanii kuni dhugumatti waan nama gammachiisu waan nama boonsa. Heddummee haasawa nama dhaggeeffadha eega Oromoo fi yaadne mirgi akkuma beektu biyya Afrikaa kana keessa mirgi hin jiru wanni mirgaa kaasan hin jiru yoomuyyuu dhaabbilee maalaa kana keessatti fakkeenya yoo isaan qeexeette akkuma beektu mirgi wanni mirgaa hin jiru eenyummaa falman malee mirgi hin jiru biyya dhugaadha sana hin beekne sirriitti nu hubanna wanni mirgaa hin jiru haa taatu gara eenyummaa Oromoo mul'isu irratti gaheen amma diyaaspooraan qabu kuni waan gaarii jettee ilaaltame. Waan gaariidha dhibbaa dhibbatti waan gaariidha sababni ani waan kana jedhuufis maali akkuma argaa jirtu qabsoon Oromoo Awurooppaa kana keessatti wal xaxeetuma wal sakaalee jira ofii isaatiifu hatattamaan uummata Oromoo bilisoomsuu irratti dadhabbina guddaatu jira biyya keessatti immoo uummanni Oromoo diinni warri Awurooppaatti of ijaare sabni Amaaraa naftanyoonni biyyatti deemanii qabeenya Oromoodhaa lafa Oromoodhaa gatii rakashaan guurachaa jiru hawaasni Oromoo immoo lafa keenya lafa nama keenyaan fudhannu lafa saba keenyaan fudhannu saba keenya irraa buqqisanii saba nuuf kennan lafa nuuf kennan hin fudhannu soo jedhu Amaarri warri Gondar guutuun naannawa Finfinnee keessa Oromoo dhiibanii baasanii Finfinnee Gondar fakkeessanii jiran jechuu yeroo kanatti. Ati amma waliigalatti mee dhugaa rabbiitti akka nama Oromoo yaadu takkatti amma fakkeenya haasawa kenna kanarratti namoonni gariin lakkii yoo galanii jedhan biyya saamanii dachii qote bulaarraa buqqisanii qote bulaa Oromootu karaa gubbatti hafaa ummanni kun jedhanii ka dubbatan hedduu jira gariin ammoo anumaafsii kanaan OPDO su mallaqa kenneefi akkana dubbatanii kaayoo jijjiiranii jiranii mallaqaa fi jechi jedhullee hin jira maaliif nama keenya kana keessa hedduu shakkii waan baay'atuuf rakkinna dhaabileen shakkii keessatti uumtee amantii irraa hin qabneef nama Oromoo kana maraanu akkuma artistoota agarte mallaqa nyaatanii akkas ta'an jedhanii nama tokko yoo achi gubbatti waa'ee Oromoo dubbatee takki galuu waan kana dubbate birrii nyaate
hin bitame akkanuma jecha akkanatu baay'ata. Dubbiin tun hagam dhugaa waan tokko asirratti addaan si kutaa Oromoon eeguma akkuma jiranitti fakkaate garagaliin miilli mataa hooqee jedha. Gaafa Habashaa irratti duula bannu Habashaa wajjin irratti duulaa ture har'a immoo gaafa nuti dhimma saba Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti qeeqa jalqabnu akka waan nuti Habashaa faarsaa jirru akka waan nuti dhaabbilee Habashaa wajjin hojjechuuf deemnu nu fakkeessanii Habashaa warri nu godhanuu jiranu jechuudha. Kuni amaluma jettee saba Oromoo keessatti yeroo umrii dheereffatte. Kanaaf nuyi OPDO jechuu OPDO isin ergee OPDO isin bite kuni waanuma baratame jechuu hawaasa keenya keessatti. Kana deebiin laannuuf jechuu. Kana bakka hin kenninuuf. Bakka sin qabnuuf. Mee yaada cimaa tokko qabdaa daqiiqaa takkasii kenna. Yaadni cimaa ani qabu inni guddaan maalnis itti fakkaate amma wanni sooshaal miidiyaa irraa godhamaa jiru Oromoon gandaan wal qoodee Oromoon maaliin wal qoodee wanni jedhamu kuni yeroo kanatti Oromootu biyya keessaa illee biyya alatti illee diina dura dhaabbatee qabsootu ho'aa jira. Yeroo qabsoon ho'itu walitti bu'iinsi walitti gufuun jira. Walitti bu'iinsi walitti gufachuun kuni namuu fedhii qabsoo irraa qabuun kan dhufte malee akkasumaan jibbiinsa Oromoon gosaan walii qabuuf yookaan amantaan walii qabuuf kan hin dhufne ta'uu isaa namuu akka beeku barbaanna. Yeroo kanatti qabsoon Oromoo kallattii kamiinuu finiinee umriin gabrummaa Oromoo irra jirtu kallattii kamiinuu haa ta'u karaa OPDOtiin ta'uu danda'a, karaa adda bilisummaa Oromootiin ta'uu danda'a, karaa dhaaba haaraa kabajamoo Birgeedar Jeenaal Kamaal Galchuutiin hundeeffamee kanaan ta'uu mala, karaa dhaabbilee biraatiin maluu danda'a ta'uu danda'a. Bilisummaan Oromoo akka kaluu jirtu namni kamuu akka beeku hubachiisuu barbaada. Gara boodarratti ati haasawaa kanallee haasawuun barbaannu haa taatu waan hin dhageenii fi waan arginii waan arginee fi waan dhageenye dhugaa dubbatuu fi eega dhugaaf dubbatuu deemne gama boodatti warra amantiitii maal dhaamta walumaa galatti osoo addaan hin baasinii fi warra amantiitiinoo gaheen isaan qabsoo Oromoo keessatti fudhachuun irra malu ga'uma kanarraa rakkina kanarraa akka of baraaraniif maal dhaamtaaf walumaa galatti ibsi addaan osoo hin baasin. Wanni ani warra amantootaatiif dhaamu warri amantoota uf dandahanii uf ijaaruudha malee maxxantuu dhaaba amaaraa ta'uudha hin qaban. Fakkeenyaaf sirni adeewwan kana dura darbanii hundiyyuu amantaa biyya sana keessa tureef kabaja qabaachaan turre. Ammas Atsee Biraanuu Naggaa osoo goroo aangoo qabatee amantaa kamiifiyyuu kabajan qabu. Sababni isaa fakkeenyaaf amma dhaaba Gimboot Sabaatti biyya isa deeggaraa jirtu ni beekna. Fakkeenyaaf amantaa musliimaa yoo fudhanne Gimboot Sabaatti keessatti namni amantaa musliimaa keessa jiru namni maqaan isaa iyyuu maqaa musliimaa ta'e sadarkaa hoggansummaa irra illee hin jiru sadarkaa miseensaattuu